kula lammaffaa bakka boolee bulbulaa jedhamutti ibiddi qabsiifamuun manni 36 fi qabeenyi isaan qaban guutumaan guututti barbadeeffamuu himuun jiraattonni kunneen. Boolee bulbulaatti dhufnee barada 12 waggaarraa manni nu jalaa gubatee ture miidiyaa irratti dabarfamee ture. Achirratti kantiibaan dhuftee mana nu kennite achi keessaa yeroo baanu miini nu bayi tokko hin jiru maankaan takka jechuudha. Nu bichaa bayi nuyi fi lubbuu keenya fi daa'ima keenya bichaa bayi. Kana booda baga sin nu baatan baga namni nu bayi baga miini gubate waan godhamuu qabu hunda sin gargaara sin bukkee jirra. Kanaafuu waan sin gargaaru qabnu hunda sin gargaara nuun jettee yeroo san dhaabbattee argamte yeroo sanitti gandi sun omaa sin gochuu hin dandeenye nuun jedha. Mi'a keessan bichaa galmeechisa malee nuyi omaa sin gochuu hin dandeenye. Edhanii kifla katamaan immoo dukkaannaa buufii jedha. Odoo isa eeggachaa jirru isheen dhuftee ayi mannaa kennamuu fi qulfii kennaafiti koreewwan bakka bu'aniiti qulfiin kennamee fi mana sanitti agalanitti mana sanitti nu galchite. Sababa balaa kanaatiin guyyaadhuma gaafa sanaa Aadde Adaanech Abeebee bakka sanatti argamuun akka isaan jajjabeessan dubbatu. Sana booda manni kondominiyeemii akka isaaniif kennamu murtaa'u kantiibaan akkatti himamee fi furtuun manaa kennameef ibsan. Balaa ibiddaa sanaa duuba qaamni finxaaliyyaa Amaaraa kan Finfinnee qabeenya dhuunfaa isaa qofa godhachuu barbaadu jiraachuu akka shakkan kan himan dhalattoonni Oromoo kunneen erga sababa balaa abiddaatiin bakka sanaa kaafamanii booda bakka isaan turan qubatanii turan osoo hin turin namoota hin beekamneen qabamee jiraachuu dubbatu. Qaamoleen finxaaliyyaa Amaaraa kun dursa mana nurratti gubsiisan amma immoo waajjira mootummaa keessatti of ijaaruun aangoo da'eeffatanii mana kantiibaan nuuf kennite keessaa Oromoota qofa filanii baasaa jiru jedhan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mana kennee fi dhaabbanni fannoo diimaa meeshaalee mana keessaa guutee fi waggaa tokko booda mana sana keessaa ari'atamanii karaa irratti kufuu dubbatu. Abbootiin warraa 36 dhalootan Oromootaan. Abbootiin warraa kunneen tokkoon isaanii maatii of jalaa qabaachuu televezyiinii FIB'tti himanii jiru. Manicha akka gadhiisaniif poolisiin federaalaa dirqisiisaa jiraachuu dubbatu. Xalayaa seera qabeessa tokko malee mana akka gadi dhiisaniif humnaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiraachuu eeranii gocha kana duuba finxaaliyyii Amaaraa aangoo da'eeffataniitu jira jedhan. Namoota sababa manni jalaa gubateef kondominiyeemiin kennameef keessaa Oromoota qofatu filatamee akka baaniif dirqisiifamaa jiras jedhu. Warri Oromootaan qoftim sa'a 24 keessatti mana gadhiisanii akka baaniif ajajni afaanii isaaniif kennamee akka turee fi ergasii poolisiin federaalaa bakkichatti argamuun humnaan isaan baasudha kan himatan. Kan achitti galaanuun jedhe kantiibaan kan baanuun jedhe immoo warra beetochi limaatiiti kan nu harka kan iddoo sana nu geesse nu ka'e kantiibaadha. Qaamni kun baasii jedhe ta'e baasiin jedhe ta'e kan isaan dhufanii nurratti daraara kana uuman argine malee nuti waan nuti isaayyuu nuun galle ammayyuu uummanni keenya daraaramaa jirra dhumaa jirra. Uummata araasii warra ilmaan keenya daa'ima keenya wajjin beelaa dheebuu teenya wajjin mana tokko nu darbanii yaada tokko malee waan takka malee nu kaayanii ilaa za'aatii 10 wayichi teenye achi booda ifumaa gaafadhinnaa isaanii kan koottaa farramaa baha nuun jedhan. Akkasi filmaan sakka waan ta'e illee beenu nuti bahaa jechumaa fi akkasitti ciifarramnee baane ammas amata baalli kun gizee guyyaa lama dabre bahuu baatan tarkaanfii cimaa isin irratti fudhata. Yeroo ammaa kana qaama deeggarsa isaaniif godhu dhabuun daa'imman manguddoota fi namoota dhukkubsatan qabatanii mana dhabuun daandii irratti gatamanii jiraachuu simanii jiru. Namoonni mana jireenyaa kennameef keessaa ari'ataman kunniin hedduun isaanii ilmaan qonnaan bulaa maatiin isaanii sababa misoomatiin laficharraa buqqaafamanii fi Oromoota dhalattoota magaalichaa ta'an ta'us himanii jiru. Abbaa Gadaa Oromoota Matakkal dabaloo hiikaa dabalatee namoonni 200 ol poolisii humna addaa Amaaraatiin butamuun dhaga'ame. Godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti rakkoon hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa dhufuusaa namoonni garasii dubbifne ni himu. Oduun kun akka armaan gaditti dhiyaata. Abbaa Gadaa Oromoota Matakkal dabaloo hiikaa dabalatee namoonni 200 ol poolisii humna addaa Amaaraatiin butamuun dhaga'amee jira. Jiraattonni akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanitti dheengadda ganda gaalessaa jaamu obbo Dhugumaa Ayyaana Abbaa Gadaa Oromoo Matakkal kan ta'an dabaloo hiikaa dabalatee jiraattota gandichaa daa'imman xixiqqoo fi manguddoota akkasumas dargaggoota baay'inaan 200 ta'an
bakka tokkotti walitti qabuun konkolaataa gurguddaatti fe'atanii deemanii jirani. Namoota qabaman keessaa gariin mana barumsaa keessatti hidhamuu eeranii gariin ammoo buufata poolisii humna addaa Amaaraa keessatti hidhamanii jiraachuu himani. Abbaa Gadaa Dabaloo fi obbo Dhugumaa Ayyaana eessa akka jiran hanga ammaatti wanti beekame hin jiru jedhu. Gocha kana duuba humna addaa Amaaraa Matakkaliitu bobbaafamee jira jechuun jiraattonni komatu. Godina Matakkal aanaa Dibaaxee keessatti rakkoon hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru guyyumaan guyyaatti hammaachaa dhufuu isaas namoonni gara sirraa OMN dubbise himanii jiru. Haleellaan walitti fufaa waggaa lamaaf poolisii humna addaa Amaaraatiin isaan irratti raawwatamaa jiraachuu himatani jiraattonni gandichaa. Maqaa nagaa eegsisuu jechuun bara 2013tti labsiin yeroo muddamaa labsamuu isaa booda nagayni qe'ee keenyaa dhabamee jira jedhu. Labsii yeroo muddamaa san sababeeffachuun raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa Amaaraa godinicha akka seenan taasifamanis labsicha da'eeffachuun fiinxaaleeyyiin Amaaraa seeraan ala godinicha keessatti bobbaafamuun ajjeechaa suukkanneessaa dhaqqabsiisaa turuu ibsaniiti jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti maqaa sakatta'insa waboo je'uun waraanni PP uummata nagaa goolaa jiraachuun himame. Duulli waraana mootummaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaatiin bobbaafame jiraattota nagaa fi maatii qabsaa'otaa hidhaa jiraachuu jiraattonni himani. Aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Muummee Kosooroo Jaamurraa namoonni humnoota PPtiin qabamanii hidhaman kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe obbo Qumbii Hordofaa, obbo Mitikuu Miidhagsoo, obbo Bobbaasoo Hordofaa, obbo Lammaa Dayyaasoo, obbo Taaddasaa Baqqalaa Manguddoo ganna 80 oli, Dr. Danuu Sisaayii fi obbo Abbuu Sisaayii yoo ta'an ganda Daglagalaa Jiddaa Jaamurraa ammoo haadha warraa obbo Siidaa Taliilaa yeroo lammaffaa fi obbo Kombolee Hawaas namoota jaaman badii tokko malee hidhuun dararaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jiraattota irraa odeeffatee jira. Kun kanaan osoo jiruu gandoota biroo keessattis maqaa waboo wajjin hidhata qabduutiin doorsisaa reebichaa fi hidhaan naannichatti hammaatee jiraachuu himu jiraattonni. Gabaasaan kan Muhammad Fantaallee ture. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti namoonni miliyoona 14 afaan beelaa irra jiraachuun ibsame. Namoota kana balaa beelaa irraa baraaruuf dhaabbileen gargaarsaa 40 ta'an waamicha dhiyeessaniiti jiru. Gabaasaa BBC Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. Gabaasa BBC'n qabatee baheen Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti namoonni miliyoona 14 balaa beelaa hamaaf saaxilamutu himame. Yoo tattamaan tarkaanfiin hin fudhatamne lakkoobsi miidhamtoota gara miliyoona 20 akka gahuu malu akeekkachiisan dhaabbileen gargaarsaa. Namoota kana balaa beelaa irraa baraaruuf dhaabbileen gargaarsaa 40 ta'an waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbilee akeekkachiisa kana baasan keessatti UNICEF, Christian Aid, Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council, Plan International fi Oxfam faan keessatti argamu. Sababa dhabamuu roobaatiin gogiinsan beelaaf kan saaxilaman biyyoonni gaanfa Afrikaa jalqaba weerara kooronaavaayirasii walitti bu'iinsa fi weerara awwaanisaatiin rakkoo hamaa keessatti kufanii turan. Wanti amma immoo sababa waraana Raashiyaa fi Yukireeniin gatiin meeshaalee ol ka'uudhaan rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuudha BBC'n kan gabaase. Namoota miliyoona 14 gaanfa Afrikaatti beelaaf saaxilaman jedhaman keessaa walakkaan isaanii ijoollee ta'uu qorannoowwan taasifaman mirkaneessu jedhame. Biyyoota kanneen keessatti iddoowwan hongee bunaatiin rukutaman sanatti roobni osoo roobee yoo hafe qaala'insa jireenyaa mudate waliin rakkoo kana caalaa hamaa mudachuu akka danda'u dhaabbileen kun tilmaama laatanii jiru. Kanaaf mootummoonni fi dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa deeggarsa ariifachiisaa biyyoota kanneeniif taasisuu akka qaban eeran. Dhaabbileen deeggarsa namoomaa kennan Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa socho'an deeggarsa taasisuuf doolaara miliyoona 4.4 kan gaafatan ta'us mallaqni arjoomtota irraa argame garuu gahaa akka hin taane ibsamee jira. Dureessi addunyaa kanaa Elon Musk miidiyaa hawaasaa guddicha Tiwiitarii bitachuuf walii gale. Boordiin miidiyaa hawaasaa guddicha Tiwiitariis gatii kaampaanicha bituuf dureessi kun dhiyeessetti walii galeeti jira. Gatiin ittiin Elon Musk Tiwiitarii bitachuuf walii gale doolaara biliyoona 44 akka ta'e ibsameeti jira. Guyyoo Waariyoo dabalata qaba.
An estimated $44 billion. Let's get right to CNN Chief Media Correspondent Brian Stelter. Addunyaa kanarra namatti dureessan jiru. Garuman jireenyaatiif bakka bultii waan hin qabneef manneen rigooti yarmare buluu jira. Dureessa addunyaa tana Elon Musk gaaf tokko dubbata. Ganna 10 kompiitara wal bare ganna 12 sooftiweerii mataa fi kalaqachuun $500 gurguraati. Barataa Yuunivarsiitii Stanford kun guyyoota lama qofaaf baratee barnoota isa applied physics addaan kutuun badee mootii kalaqatee jedhu. Hundeessaaf hojii gaggeessaan SpaceX fi Tesla kun NASA dabalatee bakka uumaniif hedduu weeraruun dureessa addunyaa kana jedhame. Gabaas Bloomberg Billionaire Index fi Forbes faan jiran kee baasanii horii Ameerikaa $273 kuufachuun fiixee qararratti argama. Amma immoo obboleessi Feesbuukii diqqayya Tiwiitar jedhanillee yaayyuu bitatee jedhame. boordiin miidiyaa hawaasaa guddichi Tiwiitarii gati kaampaanichi bituuf dureessota addunyaatti dhiyeessee waliigaltee dhaqqabuun dhaabbatichi qarshii Ameerikaa $44 biliyoona gurgurachuusaa miidiyaaleen barreessanii. Tujaarri addunyaa tana guddayyaan Elon Musk Tiwiitarallee bitachuun hundeessitootaaf kalaqtoota dhaabbatichaa hojii halka godhata. Namooti naqeequ jaalattanillee armaan booda bilisaan yaada keessan ibsatanii shakkina jechuusa BBC'n gabaase. Elon Musk adoon eeggamu torbaan lamaan dur gaafi bitta Tiwiitara kan dhiyeessee jedhani. Dhaabbatichi jalqab gati bitta Musk dhiyeesse kan didetu. Amma garuu namootaan qooda kaampaanicha keessa qabaniif carraan akka kennan waan murtaa'eef Tiwiitar kasa godhachuuf murteessuun isaa mirkanoofte jirti jedhani. 2021 Fox News survey found that only 26% of voters trusted social media companies. Dhaabbati Tiwiitaraan waan hedduu qajeelchuu barbaadaa jechuu jira. Dhorkaa qabiyyee maxxansa kaasuu hanga akkaawunti soba balleessuu jijjiirama hedduu fiduuf dhaadachuusaa dubbatama. Yaada ofii bilisaan ibsachuun bu'uura diimokiraasii qajeelcha. Musk Tiwiitariin maddabaabaa diijitaal magaala bakka dhimmoota murteessoo irra fuuldura falmiin godhamtu waan taateef jabeessina hojjan jechuun barreesse. Tiwiitarii odeeffannoo soba to'achuu sabab jedhuun akkuma feesbuukiin namoota hedduu ugguruun jabduu qeeqamaa ture. Isaan keessa hordoftoota hedduu waliin fuulli akkaawuntii jala gubate pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp itti deebi'ee feesbuukii fi Tiwiitarallee fayyadam jechuun miidiyaa mataa isaa The Truth Social jedhamu ijaarrachuu irratti argama. Wanta ta'eef hooggantoota siyaasaa namoota bebeekamoof barnoota qaqqaban jedhan biratti akkaan kafilatan Tiwiitarii moona abba qabeenya addunyaa jalatti kan duraan galmaa'ee ka'aad Elon Musk ta'uun isaa mirkanoofte jirti jedhe. It's a tech deal making headlines not just in Silicon Valley but around the world.